kiyya bichaan barbaadan. Hayyana dhaggeeffadhu ka gaafis gaafanna. Ati fi namni saafin isin hedduu see nama si wala si araarsee jira. Michoodon qoroo maan narraa qabdaa jedheen. Inni iyyuu sagalee isinii haa baasu isinii galee. Achi as sammalee wanni ati saafii wajjin. Natu dubbisee udhaqee natu dubbisee namicha adon qoroo maan narraa qabdaa jedheeni. Achi okay jedha namtichaan sagalee illee hin beeku barreeffama illee yoo barreessee waa takka hin beeku sii galee hin deebisu. Achumaan tana jedheeni karaa isaan ittiin dubbanne irraa cadhise. Lammaffaadha namni inni waliin na araarse illee hin jiru. Namni waliin birrii baasee nyaadhe asi jammaru tuna himatanii dhiira hin nyaadha malee dhiira birriitti hin nyaachisan yoo barbaadan dhufanii na haa himatanii namni hin nyaadhu irraa jechuudha. Sii galee ammoo jechuudha ababaa takkaaf jettanii maaliif giiftiif jettanii dhugaatii hin awwaalin haa dhugaatii akka naa baatu barbaada haadhatii abbaa kee deebi'uu barbaadaan. Eeyyee xayyiba laali wanti nullee astee dhugaa kee baasuufi. Ati saafii wajjin wal dubbistee waa takka isaa wajjin walitti dhufeenallee hin qabdullee namni inni isin hedduu keessan deemee mallaqa kee namarraa sii fuudhe wayiillee hin jiru walii wayiillee hin qabdan jechuu. Kana dhibbaan dhibbatti ofitti amantaa? Hina mana sirriitti ofa mana sirriitti dhibbaan dhibbatti ofa mana akka inni nama Dubaay keessaa dhabeetii ati maal taate abdii rabbii nama dhabee nama namummaa qabu dhabee sadaqee himadhaa. Nama meeqa jira isatti maal jedhee himadha yoo isin fakkaatu kun gaabaan kun jechuudha dhageeffadha. Biiftuu kaafteeriyaan kun jechuudha nama dhugaa kabajaa jaalatamaadha. Na dhageeffanna jala haasanii saafi. Uduu dhalee iyyuu dhaqee isaanitti himadhaan sii galee nama meeqa jira qaaliin kas keessatti waa deemanii itti himatan. Nama meeqa jira namni dhugaa fi dubbatu nama meeqa jira. Ka dhufeetan sitti himadhu. Si'ii kijiba kiisii kaatee deemtu kan akka dhufee ministeera kiyya himadhu maal jechuun nama dhabame as Dubaay keessa. Mutu qabadhu xayyiba. Ayyee salaam alaikum. Iluko saafin deemini koy xayyiba. Koy nagaa namaa balleessee harkaa kan waan isinin jedhu mee takka wal dhagaatu. Saafi inni bareedaan inni gosa barbaade irratti maxxanfamee olii gadiin deemaara waan ati dubbatte irratti jechuudha. Bor dubartii argachuu dandeessa ilmoo dubartii haati manaa keetii dubartiidha haati kee dubartiidha. Kottuuti mucaa kana qulqulleessi dhageesse yoo muula kee jallichi oowwee amaariffan barbaada manaa mucaa miira keessa galtee Habiibaa bira naqaa'etti. Ani immoo Habiibaa bira dhaquun barbaanne dhimmichi asumatti dubbatamee asumatti akka dhumu barbaade mana biraa dhaqee wanta kanaa kun dubbatamuuni salphina waraabbatanii afaan jaraatiin olii gadiin deemuu malee isaa afaan biraatiin dubbatama. Afaan sanaan waraabamee deemuu malee waa tokko faayidaa qabu. Keessattuu kun hattuun adda hattuun geessa garuu waan akkanaa kana geessuu hin danda'u kun ola. Kanaafuu saafii kottu ol galii warri si gaafataa jiran obboleewwan keetii mucaanis obboleettii keetii yoo akkuma jettee immoo jaallattee jiraatte nan jaalladhe jedhe innuma yoo asaan samaa inni abdii ni kana jedhaan inni jedhaa gidduraan. Dubbii kun mube no dubbii balleessuuf malee dubbii yoo dhugaa qabaate dhugaa ofii fudhatee bahu yoo mucayyoon dhugaa qabaate dhugaa ishee jaarsi ilaalee kennuudha. Siigalee faristoo of jalqaba marrayyuu dubbii sirnaan himataa hin jiru inni jalqabarraa akkamitti wal geettanii maalitti eessa wal beettanii jedhee gaafatara abdiin seeraan akka kanarraa kaanee kanarraa wal geenne asii walii barreesse. Ani as qabeechina qabii qaburammee koo yoo ajandaa ta'e ana iyyuu suuraa gad deebistee arrabsaa turte viidiyoon qaba ana gad deebisii dhaqee arrabsi. Dhageesse feemasota gad deebisii mucaan miskiina adalagattu nama wallaanii irraa shaqqalatee bulu isiiti yoo ajandaa ta'e ramadaaniin dhiirota jechuudha abdii culullee afmiyyee gad deebisiiti ana dabali irraa dubbadhu obbolees saaf yoo ajandaa ta'e yoo immoo ajandaa taane obboleettii keeti kottu ol galiiti kanaas nan dogoggoree dhiifama gaafadhuuni. Afaan beektan nun itti maati agalu. Ilaali Mubaaraki mucayyooni biyyaaqaati mattee maqaa balleessee maatiin kiyya argee jira abbaan kiyya warri kiyya sababa wanni kun haasamee fi natti saalfatanii jiranii jettee sirriitti akka ilma namaatti himattee gurbaani jalqabamaayyuu qoosaa ture haasaa isiin himattuu fi wanni inni haasawu adda addaa namni immoo sirnaan hogguu nama yaamee waa nama gaafate
tartiibaa waan namatti hima. Manumaayyuu hin kabanye angaruu wanni takka wanni nama isaa dhaamu yoo mucayyoon tun waan takka kataatu nama Mubaarak irraa dhaga'ee isii waan takka taate namni itti gaafatamu boru isa nama dhiigaa ta'a boru. Maqaa namaa maqaa dubartii ani biyya keenyatti dhiifama naa godhi Mubaarak wanni akkana akka malee akkaan jajjaba namni jiraachuu hin danda'u. Kanaaf yoo qoosaafillee waan qoosaa itti fakkaate waan kana siriisii godhee mucayyoo tana araarfatee maqaa isii qulqulleessuu qaba. Yaa dhugaadha lama shan asiin dura maan irraa badhe beektaa saafii kana isin amma quban qabdan malee gaafa wayii sa'aatii ganama irratti suuraa kiyya duuba kaayee na maxxansee na arrabaa ture. Sababni isaa birrii barbaadaa abdiin ankaawuntiin irraa fuudhee bira naan galchee na arrabsaa ture jechuudha. Anumaa ittiin arre waan isa beeku. Innaa booda milkiin Dr. Milkiin argee rifate rabbi jedhi abdii ofirraa galchina natti erge birrii 10,000. Maaliif sin jedhe beektaa? Nam tokko amma ana biratti homaa natti hin fakkaatu itti gaafatamummaa akkasii hin qabu alhamdulillah si galee. Mucayyoon tun intala shamaraatii dhugaadha waa meeqa isii hamilee qabdii akkuma si jettee warra qabdii waa hunda qabdii hiriyoota qabdii yoo sagaleen kiyya jira nama na bilbilee ture. Kanaafiyyuu le Dubai sabii wanni irraa barbaadoo jiraate wannuma amma abdiin jedhe sani nu hoseenne gaafannee jirra birrii 300 waadaa naa galtee diraama 300 waadaa naa galtee naa galchuu diddee yeroo rakkadhe sanii jedhe si galee san galchuu fi galchuu dhabuun isiifisii ilaallata ijoolleen hoseenteetini waa biraa fidde jennaan illee dubbii gana ga'u fide malee saafiin itti yaadee waan kana fidde yookiin mucattiin badee gana ga'u qabaatte waan kana itti maxxansine saafiin birrii barbaade birrii diraama 300 mucatti waadaa galee fi birrii san galchuu fi didde sababa saniif jecha maqaa gana ga'u kenneef malee mucattiin nama akkasii taateetii miti yookiin immootu waan akkana wajjin namni ergee fi keessaanii ajandaa kana finne no wala akkuma inni wanni ajandaa wanni seenne gaafanne maal ennaan birrii 300 waadaa galteetii naa galchuu diddee jedhe sababa sanii malee dhimma biraatii fi waan jiru natti hin fakkaanne. Obboleessa koo namni saafii irraa waa barbaadu hin jiru ilaa kun olaanaa fakkeenyaaf gittim godhee jechuudha seenaa lafa kaate gittim godhee warra koo ana ilmoo koo mucaa duudhaa dudduba kaate sagalee illee jira jechuudha. Akka waan haati manaa kooti obboleettii taatee jechuudha. Takka ana dhaggaa taata akka sadakkee jafidee oo barbaade godhaa ture ani ittiin qabamne laala. Maaliif bakka nallaale burqayyaree akka nuuf gatiin bareef kan nama nuuf fidaa ture gatiin namni isee kun garuu maalootu keras dubartiidha kun. Ani ilma dhiiraati waan barbaade naan jiru rakkoon qabu garuu inni nima qaballeesse kuni dubartiidha. Dirhama 300 sana amman galchaaban nallaalatu miti garuu muka nama tokkotti dirhama 300 yoo irraa qabaate dirhama 300 jecha bar 40 doolaara 40 nyaatamee callisee taara namni 300 50 400 nyaatamee Dubaayii na naqee dhageessanii callisee taara dirhama 300 jechuun birrii 14,000 15,000 kuma gula shanii jecha viidiyoo siin durka jira maali jedhamee haasa'amee amma gosti dhaga'ee firri dhaga'ee maatiin dhaga'ee jirutti deemuun gaariidhaadha. Kanaafuu saafiin yoo kabaja keessan qabaate kabaja uummata kanaa qabaate ilaas deebi'ee yoo hin taane waan ta'uu qabu dubbanneetti deemna. Ilaa mube diraama 300 sana osoo hin gahin. Kunoo saafiin. Diraama 300 walla keenya. Obboleessa ana wala way namni giddiin na fide ofii dhufe nama ganna buuse inuma charchi godhe maqaa kee charchi godhe deebi hayya maal sodaaf bu'a maal yaani sodaa miidiyaan qabu bar annaman na buuse malee bu'uun barbaadu si jammar wallahi bu'uun barbaadu ani monitara nama ol baasuu gadi buusuu aangoon ana qofa amani itti fufi nan kaasa bu'uun barbaadu bu'uun maaliif bu'amaa sodaa eenyu wasaasirraa bakka iluun faa jiran iluu bu'uun barbaadu. Dubbadhu siin jala bakka jarana dubbadhaa siin dhimma xayyibaa fixaa fi ani monitara koongurradha ol galchuu buusuu akka hin dandeenye. Ilaa rabbiin dhibee koo hafuudhu ofiif bu'eedha amma. Yoo barbaadan baasee sin agarsiisa jechuudha viidiyoo keessatti. Saafii xiqqoo nama buusen jedhanii ofiif buute muudii qabatanii ol deebi. Nama namarra jira ol galchuun buusuun iluudhaan sadii. Boru ati nama dhiigaa taata obboleessa kiyya.
waan irratti wal dhabdani waadaa sii galtee waan biraa haase waan dubbii sirna qabdu haase wanni yoo isin uffatte itti gaafatamu takka hin jiru ani mallaqa koo 300 yoo amma naa kennitan tayyibaa dhiifama gaafadha afaan oromoo qulqulluudha jaarsummaa dubbanne yoo dhugaa barbaaddan gama tokko saayidii qabattanii jaarsummaa akkanaa kana dhaaba Akka yoo dhiifama rabbii isinuma sodaattan gara manaa galaaraa galeetiin seenaa dhiyoodha manni bakka dalagaatii galaaraa. Abbaa fardeessa yoo jette haati harka Si ofii tayyi bara koo qabu ati kali bakka dalagaatti mana jabaa dhugai. yoo rabbii isinuma sodaattan fuula isii ilaaltanii ana ammoo ilma dhiiraa waan ta'eef yoo anarratti dubbii as dhiibuu barbaaddan rabbi sodaadha Mee takka taakee mubaarak. indee narratti dubbii as hin dhiibina Mana mana Musaa jiru bareera. Thank you. waan dhageeffannaa jiran. Dhaamsa nama namni nama jala teessee buusaa turte ilus saafis sirraa fuudhee jira modichara guutummaan guututti nanochitu nan bulchutu abbaan barbaadda. Mubaarak Musammaa anatu sii galchaa jedhee jira. Ati hin dhageenye garee dubbachaa ture. Idaa san gara rabbi sodaadha yoo rabbii isinuume sodaattan yoo ilma dhiiraatiif ganna qabdan natti mura birriin kan iyyaatimi gada Maamman Nuur Waleensoo 300 naannoo naan galchine isa qabbee ni manne birrii 300 keessiin naan iyyatte ni manneen yoo rabbii isin kalaqe ka sodaattan taate yoo rabbii ittaqillaahi rabbakum ani ka dubbachuu jiru jaarsummaa jidduu taa'e birrii 2,300 galchee fi kuu wajjin nyaatamee dhume koomishinii kiyya naa kafali jedheeni yoo rabbii isin kalaqe sodaattan barbaaddi xirriq harka ofiitiin ka ufa jeefte seerri Dubaay nan gaafatu kaamera jira annaqee na jeemu akka nama an seeran beeyni akka nama an biyya arabaa keessatti hin guddatin waggaa 15 ol biyya arabaa keessa jiran 15 asitti areeda baaseen afaan oromooti kanaan iyyate Dubaay keessaa namni naan iyyate gadaa restoraansiin 300 naan iyyate naan galchine isa himadheeraan isa himadhu qabeenya guddaa Dubaay yoo barbaade akkuma 300 himadhuan kabirri 300 himadhu kabirri 300 keessiin naan iyyate himadhu maaliif gadaa restoraansiin himatiin gabbee naan galchine akkamitti dubbii jaallatanii jettanii dubbii birriisin jettanii dubbii dhiibdan. Takkatti takke namni nama guguddatu Azraa fi callisaa turre Mubaarak waa'ee birrii 300 dheengadda anuu iyyuu sii galcha ajandaa kana cufii jedheen garuu amma wanti barbaadamu birrii wichaa miti beektaa mucattii tana maqaan isii badee jira ati akkaanillee balleessi akka malleenillee balleessi mucattiin kun silaa waan kana ani hin goone jettee jirti. Ati dhugaa jiru baasiiti maqaa mucattii tanaa balleessite birrii anuu yuusii galche siin jennee turre ammallee taanaan ummanni kun kasirra barbaada. Soite moonaa soine haa amantu wallaahi bakka naafi isiin wajjin haa soine waa hedduu walii ergine massaate ani bar bilbilli kiyya kuni bilbila bar amma bilbila ammaatii beeka bilbila kaleetii miti bilbila gartee zamana kanaati beeka bilbila waa hunda qabatu beeka achii massaan bakka kana akka hin banne beeka. Afaan saafii gowwaa ummanni warri koomentii saafiin gowwaa jennaan gowwaan seenaa an bilxiidha araadaadha keessi koo wanni bilbilla ni qabadhu araada yoomaan gowwaa isinitti fakkaadhellee akkasi quba qabaadha waan amma haasawamu kana bilbilli kiyya otomaatikilii waraaba afaan oromooti yoo isin saafii wajjin haasoyne akka obboleessaatti haa ta'u akka fedhetti haa ta'u waan akkanaa walii ergine bifoota gara garaatii wajjin haasoyne yoo isin jettee amanteen alatti wallaahi qalte Mubaarak Musammaa ila nahisiftee achi keessa naqalchiifta malee sii galee yoo dhugaanti yan baane abaddan wanni ani dhiisii dhiifama gaafadhu hin jiru. Naqalaa ila Mubaarak keessa kootaati amma. Gara namni yeroo tokko waan gaafannan. Baay'ee iluu irra jira mee ummatoo maal jettu kanadha. Ani waan akka barbaadu Sagaleen kiyyan jiru taane saafiin birrii biraa mucayyoo tana kenne moo mucattii tana birrii isa kenne mee bakka kana adda nu baasa achirra dhaabannee haasofnaa jiran. Dubbiin akka itti deeman qaba dubbiin. Saafiin murree komishina gaafadhe birrii 300 afaan oromoo komishina jaarsummaa nama wali araarsitee komishinii si qabanii komishinii wajjin dubbattanii okay isin jettee afaan isiiti akkuma tagaa anani jette na dhoggatte tanallee dalagaa fuuraa koo na dhoggachuu barbaaddeeti torbii keessatti dhamee araadummaa akkana kana moo anarratti hin fidan birrii komishiniiti amma kan isirra wal dhabdan. Ka 300 isin naan iyyate keessiitiin yaadhaa miinaan galchine saniimi kan dubbanne anuu san bira dabree isin natti mattee jennaan waan kana xumuree komishinii koo gaafadhe isisii kennanaan jedhe bakka tanuma si gaafadha komishinii birrii 300 gaafadhe birrii guddaa miti kanaaf amma wanni guddaan baduu deeman gidduutti birrii deengadde siifan kamannaa deebiste wayita san deebise dhagaa kaayileedha
Siifan kamal nu araarsuuf na ergite jennaan. Afi foto isi akkana godha maal tokko isla birri komishiniti. Kasatri dubartii arsi. Mallee jenne mallee waa tokko jennaan. Birrii kiyya naa kennaa naa irraa fuudhaa jedhe abboon na dhagaye biiftuu kaaftee asii kabajaan nama guddaa. Wal kabajaa inni akkasuma gaafi bar. Hin jenne waa tokko hin dubbanne. Wannan dubbadde yoo birrii tana isin irraa naan fuune jedhe mana banadde. Arrabsuu nama lakiyya nama gaafa gartee itti haare malee waan akkana gabbaasa waan amma isin iftee ajandaa barbaaduudhaaf fooloo barbaaduudhaaf kanaaf isin wajjinaa soine onnee walii ergine wanni isin gabbaasa dukanumaami onnee eenyu walii erga isinis na ergite kiisingii wal goone walla xallanne allaqe eega jaarsummaan dhumattees walitti baanee wajjin gartee wajjin hasaa turre komishinii kanaan isin na xiqqeessinaan itti haare. Lakki yoo isin kanan baafne yoo isin wajjin haasa'e hin jenne yoo saafii wajjin dubbii qabne isin hin jenne wallahi dhufaan hin jirtu. Saafisa. Okay gabaabsi saafisa. Dubbii arganne uummata keenya mala dubbiin ija qabdu. Dubbiin jilba qabdi jilbaan laalanii dubbii ka dubba. Nama wali gaafate. Ni kana tayyibaan hin komishinii saniif. Jinjin ibse karabu saafin mujati tanaan waan biraa wali qabdan ibirri kana ala tokko hin jiru waan tokko yoo isin jaala keessa galtee dhuftee amantu ani waan biraa irraan qabu yoo isin waan waliin haasoineef haasaa wajjin tureef yoo jaalalli isii qabe kunoo hin fuudha hin horadha itti gaafatamummaa fudhee nikaa godhee warratti ergadhee afaan oromooti. Obboleesso rabbi sun yoo isin walii galtan nuni kaa isinii na walii isinii dhuuf qophiidha. Hangaafi gaafadhe xumuradhe. Dhaqee qalee haadha abbaa kiyyaaf obboleeyyan kiyyaan fixadhaa yoo dhugaan inni qabaate of biraa ol naa baase jedhe. Yoo kanan qabaatin ammootu anatu dogongoree walii galatti dhiifama naan haa jedhee dhiifama na gaafatu jette. Saafii yoo waan kana qabaate manguddotti kennaati asii nama laakkayaa manguddoo kennaa manguddotti ergee waan kana mujattiilleen dogongora ofii fudhattee jarri lamaanuu dhiifama wal gaafatanii waliin haa fixatan. Saafiin ammoo yoo waan kana of biraan qabaatin walii galatti ani yookaan ajandaaf jedhe yookaan waan akkanaatiif jedhe sababa isiin mallaqa saniif na dhoggatte ani hoomaa mucattiin na biraan qabdu jedhe dhugaa san lafa kaa'ee saafii waan isaa waan inni barbaadu kennuufidha. Birrii 300 nu sii galchaan akka isii godhaa isin haasoitanii fi ajandaan isin haasaarta waliin qabatu. Garanat deebi'aa dubbii akkasii gabaabsa. Abdi isinii deebisa dhiifama gaafiin dubbii ija qabdu wal gaafanne gaafiin lulamaan jidduu jiru birrii 300 jedhee ibse saafiin waan biraa addaan wali qabdanii kan jedhee gaafadheef illee qulqulleessuudhaaf qulqullaa'ee jira waan biraa walitti hin qabnu jedhee jira. Okay wanni komishinii tanan qabduun ta'u ummataati maalitu kana si geesse bakka kana maal geetteen tajaajilas keessa jiruuti. An dubbii awwala irraa kaasee wanni isinii qulqulleesseef dubbii hiddaa qulqullaa'u malee namaan galu. Amma birrii 300 komishinii mucattiin kennuufi didde malee isaafi jidduu mucayyoo isaafi jidduu homaan jiran kan isin hubachuu qabdan. Kan mucattii himatte okay itti deemna maal taatiin ta'u ummataati isii fudhadhaatti deema bareeda. No. La ani mo ko mana ko garu ani sanas badam beku yo wallales garu agate man yala komishini biri di bashan guya tadda biri di basa dere dara bodo me badera komishini guya tibri kuma lama drama kuma sadi nama kaballe jolle abucha tikenne nan hatun dalal bi kana jolla ma debadu komishini biri di basa di kenne da bere jede safina kana ko de kunintam Kongone wato kongone na hakenni tu na kenni sisa jedhe mole so jolle kuma fa fatte da bartim komishini ana jiraachuu keeyyuu malee wallahi. Anna isaa jedhee uummata Oromooti gabbee himadhe malee waa tokko hin jenne. Waan hin jenne. Boo kana jedhaniifu kana jedhuu baate mucattii gaafadhaame. Waliinuu haasaa qabdii hin qabdu mucattii gaafadhaame. Birrii koonaa galchi. Birrii 2,300 namarraa jaarsummii gidduu seenee fuudhe. Siigalee haasaa keetii fannus seene. Sana booda yoo ati maallaqa koo kana namarraa naa fuute naan jette Xayyibaan jedhe. Birrii 500 sii kennaa diraama 500 sii kennaa naan jette. Ani immoo diraama 500 sana dhiiseen diraama 300 nagaa naaf kenni jedhe. Maaliif birriin isii guutuu waan hin galleef. Siigalee achumaan na waakkattee. Jedhanii asirraa dubbatu nama 3,000 wal lolaa turanii ol seeneen mucattii illee arrabsini an viidiyoon dhageenye la ergasiin dhagaye malee isa sinii asii haasaa ergasiin boromtummaa isaa dhagaye malee
mala isaatti hin dhageenye. Miknaatum ciisaan ture baay'ee sirriitti hubataan ture. Kiyyaanis natu gasha jedhaa kunis natu gasha jedhaa kunis natu gasha namni dhugaadhaan dubbatu hin jiru. Siigalee achumaan birrii kana nan gashaa cufi jennaan saafiin galatoomu cufee ba'e. Boromtummaa isaa birrii sana gashee. Yeroo birrii sana gashuu viidiyoon koo hin jiru wanti takka hin jiru akkamitti akkas goote siifan ituu nan gaafate minaamin xiqqeessitee mucattiin isin loltee hin boochee fajjeetaa minaamin jira. Saafiidhaan deebisi birrii kiyyaamman jedheeni kaleessa birrii koo naa deebise. Kana mucattiin moo haqa qabdi haqa qabdi. Qalbiin nuti miidiyaa irratti qallannu kun abbaa keenya bira, haadha keenya bira, obboleessa keenya bira mucattiin kun heerumtee lafaan qabdu, dhaltee lafaan qabdu, maqaa isheetiif gaarii miti, viidiyoon bara baraan jiraata. Yaa Saafii kiyya ati ilma dhiiraati, nama guddaadha, nama miidiyaa kana irratti illee nama arrabsitus. Naquba qabaadha. Iluun nama deengadda rakkoo tana keessa na baasuuf cinqamaa ture. Nama daftaa harkatti qabatee Ameerikaa keessa deemee birrii naa guureen irraa kafale. Ammallee immoo waan jiru qixxee gama tokko iluun irraa haa cufu amma ol baasaati wajjin haasofneerra waliin taphanneerra naafi isiin jaala wal biraa qabna ol baatee haa ibsattu maaliif dhoositi isiin maali waan dhoosituuf Obboleesso Saafi ati amma badii qabda yakkiteerta Saafi kawaayee kanaa yoo isiin si jaalatte namni irraa dhoogu hin jiru intala Oromoo ati ilma dhiiraa taate ilma Arsii ilma Oromoo taate safuu dubartii cabsuun waan biraati yakkaa guddaa kun. Mucayyoo yoo si balleessite yoo birrii si dhoogatte namaan naa kenna nama irraa naa fuudha jechuun uume Arsiiti. Mucayyoon nama qabdi warra qabdi nama ittaanu qabdi nama beektu qabda ati Dubaayin guutuu nama beekta. Nama dawwalte irraa naa fuudha jechuun osoo jiru mucattii tana itti tartee itti haasayuun waan biraa miidiyaa irra baaftee haasawuun kun yakka guddaa. Ka isinitti maddeeyyuu naan fuune. Ka isinitti maddeeyyuu naan fuune. Naan agarree maal deebi'ee madda warra Dubaayitti. Ka mucaa dhiiraatiif ka mucaa intalaa. Achi keessaa qabu fuunee waa meeqa balleessa. Ana na himata. Koi akka waa dhiiraatiif mucaa intalaa isinitti yawwaaltaniif. Aayidii kiyya kana narratti wanna gootaniif malee dalagaa achi keessaa qabu dhaabdaniif malee akka gartee dubbii tiyya isin awwaaltaniif jechuudha. Bar silaa anarra nama du'ee lafa jiru bar na ajjeeftanii bar. Dubbii tiyya narraa fuutanii lafa kenne. Nunu himatta. Tagadaarus turansi maanaan fuudhisa. Kaasaarru ijoollee shamaraati. San si deebisa gizee qaba soo ajanda biraati Saafi ka amma irra jirru haasofnu.